gara gaarotaatti olin ilaala. Gargaarsi koo eessaa dhufa? Gargaarsi koo Waaqayyo biraa hin dhufa. Inni immoo isa bantiiwwan Waaqaa lafas uumedha. Ameen. Barre mati ormota wan baye leye ebeka ilale gargarota abago ijiko gara kelala barre mati ormota wan baye leye ebeka ilale gargarota arka go sitol budade gargarsaf sitawawata Abba ko nati gajarime yaado ko sito babata arka ko sito murade gargarsaf sita wawata Abba ko nati gajarime yaado ko sito babata Enyulambe kakubira simarkanya tebalera Akajalate na godi Abba Arka kera tokatera Enyo nambe kakabira Sirakanya tebarera Akajalate na godi Abba Arka kera tokatera Yani garako gabumsa go situbata jalkaba ko aralale dini ko malib gubata ulaga sinna gujisa koda ko enyu furatu garanke na forma biti wallalu mauna tubatu walundo masitaniza Baba ibayetira otume kanafkeni kafi baye narkajira wanundo masitaniza Baba ibayetira otume kanafkeni kafi baye narkajira Baba ijiko gara kelala barre Baye leye ebeka ilale gargarota Baba ijiko gara kelala barre matiyo Baye leye ebeka ilale gargarota Arka go sitol murade gargarsa sita wawata Abba ko nati gajarime yaado ko sito babata arka ko sito murade gargarsa sita wawata Abba ko nati gajarime yaado ko sito babata Enyulambe kakubira simarkanya tebarera akajalate na godi Abba Arka kera tokatera Enyulambe kakubira sirakanya tebarera Akajalate na godi Abba Arka kera tokatera Tole nagaa fi araarri ayyaanni Waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota yuutuubara koo karaa chaanaalii kootii warri maatii taatanii Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Warri immoo maatii hin taane laayik, koomentii, sabiskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'a. Yaada jiru wal jijjiirraa
dogoggora jirurraa wal deebisnaa, daandii qajeela irratti wal deebisnaa. Kanaafiyyuu maatii koo ta'aa isiniin jedha. Kan biyya keessa kan biyya alatti argamtan hunduma keessanii fi lafaaf bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kanaafiyyuu like, comment, subscribe yoo walii goone baasii tokko yookiin dadhabbina tokko hin qabu. Gara qulqulluudhaan wal bukkee haa dhaabbannu, walaa jajjabeessinu, daandii hin taane irraa walaa deebisnu. Namni tokko gaafa waan hin taane tokko poosti godhee nama saniif mooraalii kennuu yookiin jajjabeessuu yookiin waan adda addaa jechuurraa gaafa nuti daandii qajeela irra deemnu nu bukkee dhaabbattanii jabaadhaan nu jettan waaqayyollee isin eebbisa. Kanaafiyyuu nama waan hin taane daandii hin taane irra jiru deeggaruurraa nama daandii qajeela irratti deemuudhaaf jedhu yoo bukkee dhaabbattanii wanta gaariidha kun jechuudha akka yaada kootitti. Kanaafiyyuu walaa guddisnu, wal bira haa dhaabbannu. Gaafa akkana jennu immoo nu kadhattan jechuuti miti, wal jajjabeessuun kanuma jirudha jechuudha. Yoo wal bukkee dhaabbannedha, yoo wal gargaarredha kan wal guddisuuti dandeenyu. Gooftaan baraaf jireenya keessaan haa eebbisuuti. Har'amee gorsa xiqqoo ishiin waa'ee shamarranii yookiin waa'ee keenya waan xiqqoo mudannoo adda addaarraa dubbachuutiin dhufe. Kanaafiyyuu namni tokko gaafa nama tokkorraa wanti tokko gahu yookiin waa tokko jenna miti yookiin dhimma isheeti yookiin dhimma bakka waan tokko jennee bira darbina jechuudha. Kanaafiyyuu kun yaadni kun maaliif akkas jedhama? Amma nama tokkorra gahutti namni sun hin hubatu jechuudha. Hin hubatu jechuudha. Amma wanti hundinuu nama tokkorra gahutti hin hubatu. Maaliif akka ta'e naaf hin galu. Yeroo duraa namoonni akkasitti shamarran harkaa dhiironni birrii nyaatanii, birrii waggaa 3, birrii waggaa 4 irraa nyaatanii gatanii osoo isheen wajjin hin jirtu irratti jaalatanii oduu maal jedhamu gaafa isaan akkas jedhanii poosti godhanii shamarran keenya wantoota akkasiirraa of eega gaafa jedhanii poosti godhanii yookiin jecha hin taane barreessinee fi bira darbina yookiin waan hin taane wayii dubbanni bira darbina. Maaliif kuni boru anarra gahaa laata jennee hin yaannu jechuudha. Garuu gaafa namarra gahee immoo madaan abbuma dhukkubuu qaba mitiire. Kanaafiyyuu nuti shamarran keenya gaafa namni tokko dhimma isaa yookiin mudannoo isaarraa nuuf dabarsu anis boru narra gahaa laata wanti akkasii jennee of eeggannoo gochuutu nurra jira jechuudha. Barri kun baay'ee isaa hin ulfaata jechuudha. Namni isin waliinan jiraadha jettanii abdattanii waan suurmayyuu namni isin waliinan jiraadha hanga dhumaatti jettanii abdattanii kallattiin taane simmiidha. Kallattii isin hin beekne simmiidha jechuudha. Namni tokko birrii qofaaf miti kan wal jaalatu, birriin hin dhuftis hin baddis jechuudha. Namni birrii abdatee sin jaalatu gaafa birri sun dhumte sin gatee deema. Kanaafiyyuu nama birriidhaaf sin jaalatu tokkollee ittiin dhiyaatina. Fi namoota jechoota hin taaneen miira keessan tuquutii barbaadu osoo miidhamni guddaa sinirra hin ga'ini nama sanirraa siqaa. Tokkoffaa immoo nama jaalattan tokko gaafa walitti mufattanii tarii yoo atis gaddisiiste ta'e inni si miidhu atis miitu al tokko dhiifama gaafadhu. Dhiifama ati yeroo tokko gaafattu saniin dhiifama siif hin godhu taanaan irra deddeebitee dhiifama hin gaafatin. Maaliif seete namni sun yookiin duubatti kan biraa jaalatee jira yookiin duubatti diqaalaa waan dhalchee jiruuf namni sun dhiifama sii gochuuti hin danda'u jechuudha. Ati garuu anatu gaddisiisee laata, anatu mufachiisee laata jettanii irra deddeebitanii dhiifama hin gaafatina. Tokkoffaa immoo sin lamaan gidduu nama sadaffaa hin galchina. Nama sadaffaa galchuuni ibiddatti gaazii dabaluu jechuudha. Nama wal jaalate gidduutti nama tokko dabaluu, nama sadaffaa dabaluuni ibiddatti gaazii naquu jechuudha. Ibiddatti gaafa gaazii naqxan humna dabalata, baay'ee boba'a jechuudha. Kanaafiyyuu nama wal jaalate gidduu gaafa namni sadaffaa seenu dubbiin suni taragaaggaa yookiin nagaa argata jettanii hin yaadina. Ittuuyyuu kara guddaatti deema jechuudha. Namoonni yeroo har'aa namni dhugaadhuma walitti namatti nama araarsu yookiinis nama walitti deebisu jaalatu hin jiru. Nama addaan fageessuu fi kan tokko jedhe yoo namni tokko yoo waan jecha takkitti dubbate inni sadaffaa sun 10 godhee gidduu isaatti baay'isaa jechuudha. Garanattis garasittis gidduu deemee hin baay'isa jechuudha.
malee namni tokko nama wal jaalatu gidduu namni sadaffaa seene taanaan ibiddatti akkuma jedhe ibiddatti gaazii dabaluu jechuudha. Kanaaf iyyuu dhimma yoo danda'ame si lamaan xumuruu yaalaa hin taane taanaan dhiisaa. Al tokko dhiifama gaafadha balleessa keessan ni beektu yoo ta'e geeruu dhugaadhumas siniin jedha dhiifama san ishii jedhee siniif inni fudhatu taanaan abadan irra deddeebitanii dhiifama hin gaafatina. Namni sun wanta duubaaf rakkoo qabuuf dhiifama sinii gochuu didaa jechuudha. Maaliif bakka waanan argeedha jechuudha. Wanta fakkeessu wanta jedhanii osoo hin taane wanta argeessanitti himaati jira. Yeroo duraa jechuudha shamarran baay'ee isaanii miidhamaniiru. Shamarran biyya hambaa keessa hojjetanii boru waliin jiraanna boru waliin guddanna jedhanii dafqa isaanii waggaa meeqa itti ergu inni biyyatti jechuudha. Akka barbaade ta'a jechuudha biyyatti. Shamarran biyyaa wajjiniin akka barbaade ta'a ittiin dhugaa ittiin bashannanaa waan barbaade ta'a. Garuu ishiin asii sa'aatii 24 hojjettee sa'aatii qursii sa'aatii misaa osoo walii hin beekin dadhabdee hojjettee boru waliinan jiraadha boru dhala waliin goradha jettee yaadde itti ergiti. Kanaaf iyyuu nuti shamarranii mee wantoota waliin jennu kana waliif haa dhageenyu. Hanga tokko shamarran irra miidhaan ga'utti osoo hin taane tokko irra miidhaan ga'utti osoo hin taane gaafa namni tokko jecha tokko poostii godhu tarii anaarra gaalata jettee madaaluu sinarra jira jechuudha. Shamarran keenya baay'een akkasitti miidhamaa jiru. Obboleewwan keenya dubartoota akkasitti baay'ee miidhamaa jiru. Biyya namaa keessatti dadhabanii boqonnaa dhaban hin beekna hundi keenya jechuudha. Jireenya biyya hormaa hundi keenya hin beekna. Akkam akka ta'u hundi keenyatu beeka jechuudha. Gaafa dibata adda addaa diddibatanii waan uffataman qaban uffatanii miidiyaa irratti ba'anii warroonni biyya keessaa isheetti tolee jira isheetti baay'ee miidhagdee jirti ishiin baay'ee maali taate jedhaniiti surumayyuu siif hin yaadan jechuudha. Garuu akkamitti akka oollu akkamitti akka ooltan hundi keessan ni beektu jechuudha. Maaliif jireenyi biyya nama baay'ee tokko hin ulfaata. Eenyumtiyyuu kana obsaan kan hojjetu boru ofan jijjiiraa laata boru waan guddaarraan gahaa laata jedhameeti. Kanaaf iyyuu namni shamarran tokko gaafa nama tokko gaa'ela waliin gorachuudhaaf yaaddu tasumallee namanii dhugumas isinitti hima hanga dhaqxanii mana tokko waliin jiraattanitti hanguma dhaqxanii maatiin keessan gidduutti namoonni firoonni beekanii qubeellaa walii gootan alatti nama tokko hin amantanii qarshii keessan ittiin ergina. Qarshii keessan tokko illee ittiin ergina namni hin amanamu. Haadha ofiitiin ala eenyumtillee hin amanamu. Dhugaas siniin jedha amma dhiiratti birrii ergitanii haadha keessan ishee deessee keessan ishee ji'a 9 fi 7 garaatti sin baattee hanga sin of dandeessanitti akka hanga of dandeenyutti nu faana rakkattee nu guddistu ishee deeggaraa. Haati lama jirtu haati tokkittuma haata isheen maazariin yookiin harmeen hanga jirtutti ishee deeggari. Harmeen kee yoomillee sittin jijjiiramtu yoomillee sittin geeddaramtu sitti muufattullee garaashee hin danda'u. Dhugaas siniin jedha amma dhiiratti zim jettanii ergitanii keessa keessatti miidhamtanii keessa keessatti gubattanii warroota rakkatanii warroota dhukkubsatanii daandiirra taa'anii kadhatanii isaanii kennuu sinii wayya waaqayyo dachaa sinii kenna. Amma dhiira duuriyyaa wanta hundatti amma erga dafqa keessan ergitaniitu keessi keessan gubatu isa rakkatee daandiirra taa'u yoo kennitanii waaqayyo dachaa siniif kenna jechuudha. Kanaaf nuti ijoollee shamarranii ofaa eegnu miira keenyaaf jireenya keenya karaa fuulduraatiif ofaa eegnu. Gaafa akkas jennu yookiin jecha tuffii waan akkasii waliif maddisiisna jechuudha. Jechamni dubbatamu tokko seef goradha gaafa sinirra ga'utu jira. Gaafa sanii wayinii yeroo namni sun dubbatu maaliifan hin dhaggeeffanne guyyaa jedhamutu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoollee shamarranii dhiira hin amantanii dafqa keessan qarshii keessan ittiin ergina. Qarshii qofayyuu miti. Qarshiin hojjettaniitu ni fiddu. Surumayyuu qarshiidhaaf hin mamina qarshii hojjettanii hin argattu. Garuu miirri keessaniyyuu
lapheen keessan kan cabuyyuu qarshiidhaan hin deebi'u. Kanaafuu namumayyuu alaalatti jechuudha nama mana tokko hin jiraanne yookiin mana nama qubeella tokko waliin hin godhanne kooti jettanii hin abdatiina. Hin abdatiina maaliif guyyaan namni sosin kaaduun beektaa waan ta'eef kan kooti jettanii hin abdatiina. Namni sinirra adda ba'uu barbaadu sababa xiqqoo sin barbaada. Sababa namni sirra adda ba'uu barbaadu sababa xiqqoo sirraa barbaada jechuudha. Sababa xiqqoo wanta nama adda baasuu hin qabne wanta furmaata argatu waan guddaa godhatee sababa godhatee sinirraa adda ba'uu barbaada jechuudha. Maaliif ofiisaatiif waan rakkoo duubaa qabuuf jechuudha. Dhiironni baay'een akkasitti dubartoota shamarran keenya miidhaa jiru. Afaanin sifaanan jira maala sifaanan jira jechuudhaan biyya keessatti ofiisaatiif bakka adda addarra wanta hin barbaachisne hojjechaa oola. Garuu afaanin sifaanan jira shamarran shawwada. Kanaafuu nuti shamarran keenya waan akkanarratti of haa qopheessinu, of haa eegnu. Heerumni sin dhaqqaba. Wanti hundinuu yeroo qaba. Kanaafuu dhiira tokko inni nafaana jira jettanii tasumallee hin abdatiina. Nama immoo sinirra adda ba'uudhaaf sababa barbaadu tokko duukaa hin deemina. Duukaa deemtanii hin kadhatiina. Namni sun waan rakkoo qabuu fi dhiifama sinii gochuu dida jechuudha. Kanaafuu jechoota hanga yoona dubbadhe keessatti akkasiif fayyadu nan beeka. Yoo seeraan dhaggeeffatan akkasiif fayyadu nan beeka. Kanaafuu seeraan caqasaa. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. YouTube koo subscribe, like, comment gochuudhaan maatii kootti dabalamaa jechuun dubbadhu wantoonni adda addaa wal biraan geenya wal gorsina wal jajjabeessina. Kanaafuu nagaadhaan naa tura. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja.